Illaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Mucattiin isin armaan olitti argitan kuni maqaan isii Faaxumaa jedhamti. Arsii Asallaa dhalattuu Shirkaati. Abdaabiitti intala wajjin mana tokko hojjetan wajjiniin kasala qabsiisanii mana keessa kaa'anii rafanii galgalaaf fanamanii du'anii. Amma reeffi jaraa torbee guuteeraa bidaa zaayidiin firiijii keessa erga galee mucaan isiin sidhaa wajjin hojjettu waraqata qabdi. Isiin kun immoo waraqata hin qabdu. Arabni kan jara lamanii reeffa jaraa wajjiniin galchina jedhanii kan siisanas kan sii kanas kan lamman jaraa yeroo ammaa tallaacha keessatti kan inni argamu. Mucattii kana immoo odeeffannoo sii guutuun amma eewwana dhabamee jira. Please warri isii beektan asirratti naa barreessaa. Share duus copy link gochuudhaan viidiyoodha kan nama baay'ee bira qabu. Egaa jechuudha guyyaarraa gara guyyaatti gara bara baraatti jechuudha baruma baraan lubbuun nama 5 nama 6 nama 7 karaa abidda kanaa yookiin immoo karaa ho'a kanaa yeroo qorri akka kanaan dhufu yeroo baay'ee shamarran biyya Arabaatti keessuma keessa ijoollee Itoophiyaa baay'ee du'u jechuudha. Mee wanta ani viidiyoo isinitti argisiisu kana ilaala. Mee isa kanarraa ilaalaa jechuudha. Wanta ani amma isin argisiisu viidiyoo kanarraa jechuudha. Wanna Araboonni yeroo hundumaa mana keessa godhatan akka naannaa ani jiraadhu keessatti wanta ani amma isin argisiisu kana jechuudha. Kani mana kana keessa jiru fakkeenyaaf galgala yeroo raftu kana qabsiisadhu naan jedhu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf haga biyya kana jiraadhe dhugaa waaqa jiraata kutaan ciisu keessa godheen beeku jechuudha. Maaliif yoo jettanii nuti qilleensa uumamaa barreerra malee qilleensa nam tolchee waan adda addaa ofitti funaanan kana qaamni keenyillee hin barreechuudha. Qaamuma keenya lubbuu keenya irra darbee qaama keenyumaafuu gaarii miti jafaafa yookiin immoo qaamuma keenyayyuu inni amma ani isinitti argisiisu kun jechuudha. Miidhaa inni qabuun miidhaalee baay'ee jechuudha. Tokko halkan yeroo raftan harriba keessaa yeroo kaatan kun akkuma argitan abidda kana laaltu. Abidda kana harka yeroo rafaa jirtan abjuun sin kaasuu danda'a. Waa wareeruu dandeessu. Yeroo kaatan irra dhaabachuu dandeessu. Tokko isin gubuu danda'a. Lammaffaa uffanni illee isin irraa bu'ee wayyaa kee uffata keessan qana qabateetillee isin gubuu danda'a jechuudha. Waaqayyo nurraa haa qabu fittee akka kanaa malee jechuudha. Kanaafiyyuu waan an amma isin argisiisu kanallee jechuudha. Gaafa kilaasii keessan heddummaan qorri isinitti qorrite fakkeenya namoonni fooqii sadaffaarra galtan amma fakkeenyaan fooqii sadaffaarra gal qorri isaa qorra miti dhugaa rabbi gar malee qorra biddi libsii lama uffadhellee bataaniyyaan lama gannan qabu jechuudha. Garuu abidda kana ofitti qabsiisuu kiyyarra jechuun wayyaa halkan ofirra xafaxafee ciisa jechuudha. Maaliif tokkoffaa abbaan lubbuu abbaan hin eegne waggaan geessu. Inna kaasala inni fayyadamtan sun immoo jechuudha. Kaasala immoo ispeeshaal keessumaa naannoo Dubaayii kanaa fi ishiisma Beeruut kanatti kaasalli kun ni baay'ata jechuudha. Kaasalli kun immoo kaarboon dioksaayidiidha jechuudha. Kaarboon dioksaayidiin kun immoo gaafa mana cufaa maskootiin cufaa kilaasiin cufaa ta'e keessatti qilleensi isaa keessa namaa gaafa lixe jechuudha. Somba namaatti gaarii miti oksijiinii miti kun bar oksijiinii ilma namaaf oksijiiniitu barbaachisa. Inni kun immoo isin affana jechuudha. Gaafa isin affanu osoo hin beekiin dhukkubbii tokko malee lubbuu namaa baasa jechuudha. Otoo dhukkubbiin takkittiin isinittiin dhaga'amiin lubbuun namaa ba'a jechuudha. Maaliif yoo jettanii somba namaa qabata. Morommoreetuma otoo hin beekin affanamee namni achuma keessatti hafa du'uu isaa bichaa arga jechuudha namni. Otoo isaaniin gubiin otoo oman go'in. Tokko immoo iddoo iddootti immoo namoonni ibiddi sanaan illee gubatan uffata qabatee mana sana keessa gubee waan akkasii waan baay'eetu dhaga'ama jechuudha. Yeroo baay'ee of eeggannoo waan akka kanaarraa of gochuu qabdu. Adaraa Waaqayyoo adaraa Rabbii isiniin jedha. Egaa akkuma amma sagalee obboleettii kanarraa dhageessanitti obboleewwan lamaan kun bakka takkatti lubbuun isaanii dabartee jirti. Waaqayyoo akkasuma Rabbis immoo lubbuu isaanii jannata haa aansisu. Akkuma nama tokko hojjetannee jijjiiramna jedhanii manaa ba'an jechuudha. Ba'anii ka'anii milkaa'ina dhabuu Waaqayyoo namaa oolchu nu haa eegu. Egaa bakka Waaqayyoo nama eeguu irrattis immoo abbaan of eeguunis immoo dirqama jechuudha. Waan nama miidhuu fi waan nama fayyadu irraa barachuun dirqama keenya jechuudha. Obboleewwan keenya namni godhaamaa fi goona osoo hin taane
wanta tokko faayidaasaa fi miidhaasaa adda baafachuu qabna. Dursa otoo ittiin fayyadamin wanni kun maaliif taa'e, faayidaansaa maali, miidhaansaa maal jechuu dirqama keenya jechuudha. Nuti waanuma isaan itti fayyadaman hunda fuunee yoo fayyadamne waan isaan qaamni isaanii uumamaan baree jira, bakka isaan baranii jiru, ijoollummaa isaanii irraa kaasanii baraniiru jechuudha. Akkuma nuti yeroo ijoollummaa keenya irraa kaasne waan haati keenya hojjechaa dhufte sana ilaalaa, waan abbaan keenya gochaa qotaa maal jecha faana harmaa faana meesaa faana kokkotaa asii ufne kan isaan immoo jalqabaa kaasanii abidda qabsiisatanii jala taa'uu baraniiru jechuudha. Qabsiisatanii haliib shayii isaanii buufatanii jala taa'uu baraniiru. Qaamni isaanii baree jira. Nutiif isaan garaagarummaa qabna jechuudha. Kanaaf iyyuu wanta tokko waan isaan itti fayyadan ala tuuluma saffisaan agxanii itti fayyadamuu irraa of eegaa jechuudha. Waan hundayyuu haa ta'u, nyaatayyuu haa ta'u, dhugaatiyyuu haa ta'u, waan fe'eyyuu haa ta'u, isin waan isaan godhan irraa waan nama fayyaduma waan nama miidhu jettanii xiinxaltanii otoo ittiin fayyadamiin dursa beekuu qabdu jechuudha. Maayinni faayidaansaa maayinni miidhaansaa jechuu qabdu jechuudha. Kanaafuu waggaarra gara waggaatti obboleewwan keenya meeqatu dhuma jechuudha. Haala kanaan dhugaa rabbii isiniin jedha. Akkasuma darbee waan mukeefi nama ho'isus jira jechuudha. Mukeefni nama ho'isu yeroo ho'aa nama qorrisiisu sun waan ispiidii irra gooteetis immoo sitti ho'isus jira jechuudha. Inni kunis qilleensi isaa siif gaarii miti jechuudha. Gogaa keef gaarii miti, somba keef gaarii miti, waa hedduu si miidha jechuudha. Garuu isaaniin fayyaduu danda'a sirrii. Maaliif baraniiru waan ta'eef jechuudha. Unuun immoo ni mu'uu danda'a. Kanaafuu waanuma isaan godhan hundumaa nutis faana deemnee faana fiignee goona otoo hin taane of eeggachaa. Waaqayyo na eegi, yaa Rabbi na eegi, isan bayeef na milkeessi na galchi jecha hojii keenya otoo hojjetannuuti waan nu mi'u tokkorraa moo of eeggachuu qabna jechuudha. Waanuma hunduma tarraayyuu dhiquurraa yoo ta'e, dittoolarraa, kilooriksiirraa, filaashiirraa, wantoota adda addaarraa jechuudha. Wantoota miidhaa qaban mararraayyuu of eeggannoodhaan hojjechuudha. Erga hojjechuuf baanee garuu wantoota nu miidhan irraa moo fagaachuu qabna jechuudha. Maaliifi dhugaa dubbachuuf nuti yoo duunellee yoo waan takka taanellee kalas takkaa deemne takkaa sokkine miti, hin arginuu hin ageenyu. Garuu biyya ormaatti du'uu jechuun ba'aa ta'uu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hawaasatti ba'aa ta'uudha. Maatii ufiittillee ba'aa ta'uudha. Ba'aarra darbeetillee eelaa barabaraan maatii ufii keessaa ba'uu hin dandeenye jechuudha. Maatiin keenya dhugaa dubbachuuf akka nuti asii achee yaannu, akka nuti asii achee ilaallu miti jechuudha. Halkan yeroo rafan yaadda'a maal ta'u unuuf yaadda'u jechuudha isaan. Isa nyaatan isa dhuganirra unuuf yaadda'u. Waan nuti beelofnu, waan nuti eebonnu ittuma fakkaata. Waanuma nuti sa'aatii 24 gaddaa oollu isaanitti fakkaata. Akka nuti asii achee isaaniif yaannu otoo hin taane isaan nuti olitti cinqamanii yaadu jechuudha. Gaafa immoo intalli kee akkas taate, ilmi kee akkas ta'e biyya ormaatti jedhan immoo mee onneen namaa hangam akka miidhamtu mee itti yaadaa ilaala. Kanaaf iyyuu obboleewwan kiyya dhugaa waan nagoonuu irratti of eeggannee yoo ejjennee wayya. Garuu immoo yaani waan Rabbi ganama namaa qabdes nama biraa hin haftu. Iddoo fe'e yoo taateyyuu idduuti du'umadha. Iddooma fe'etti naa dhufti. Guyyaa Waaqayyoo jedhe biyya lafaa kanarraa nan godaana jenne ofitti murteessuu otoo hin taane yaa Waaqayyo guyyaa hiree kiyya naaf keesse situ beeka, ani garuu of eeggannoon jettuun kutannoodhaan ka'uu qabdu. Gaafa biyyaa baane birriima qofa argachuuf osoo hin taane jajjabaannee jechuudha. Of eeggannoodhaan hojjechuu qabna. Akkasumallee immoo obboleettii kanaa namoonni feesii ishee beektan, namoonni naannaa ishee jirtan akkuma jedhamu isheen tokko waraqata qabdi, isheen tokko garuu waraqata hin qabdu. Wal faana reeffi isaanii akka biyya galamuuf jedhamaa jira. Garuu isheen tokko eenyu akka reeffa sana abbummaa fudhatee reeffa sana fudhatu maatii isheetillee infoormeeshinii dhabaa jirra jechaa jiru. Adaraa keessan namoonni viidiyoo kana ilaaltanii bush akka ta'u laayikii godhaa, namoota bira akka ga'u sheer godhaa hiriyootan keessan. Akkasumas namni yoo wal beeke wal baraaruu danda'a jechuudha. Namni yoo xinnaateyyuu yoo sheer gootanii wal qaqqabsiistan namni beekuun dhibamu. Namni tokko namni lama yoo beeke maatii ishiitillee yoo beeke maatiin ishee reeffa ishee fudhachuufillee qophaa'u jechuudha. Kanaafuu firootan ishee maatii ishee bira akka gahuu fi
Viidiyoo kana sheer go'aatii obboleewwan keessan biraan geessisaa isiniin jedha. Yoo laayik gootan immoo namoota bira gagga'a beektu. Laayikiin namoota bira geessisa waan ta'eefi hadaraa keessan laayikis godha akka nama bira gagga'uuf isiniin jedha. Waaqayyo nu haa eegu. Rabbiin lafa jirrutti nu haa eegu. Fitti akka kanaa balaa akka kanaa nu haa oolchu Waaqayyo. Obboleewwan keenya lubbuun isaanii darbe kan immoo Waaqayyo warra jannataa isaan taasisee Waaqayyo jannata keessatti isaan qananeessu janna waan nagoonu tokkollee hin qabnu isiniin jedha. Hanga turtii biraa walitti deebinutti nagaan tura.